Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Nagaa Faraarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyo. Baga nagaadhaan bara haaraa bara Maatiyos irraa nagaadhaan bara Maarqositti nagaadhaan ceetanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara keenya eebbisee bara nagaa jaalalaa tokkummaa walii galtee nu gochuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Mata duree bara haaraa jalatti bifa barreeffamaanii waa'ee bara haaraa isiniif ham dubbisa kutaa tokkoffaa kutaa ittaanu immoo bara haaraa irratti maaliif Yohaannis jedhamee waamama kan jedhusi waa'ee Yohaannis immoo kutaa ittaanutti ilaalla jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya waliin haa ta'u ameen. Eshi ayyaana bara haaraa Inquxaaxashii. Ayyaana bara haaraa yookaan Inquxaaxashii. Fulbaanni tokko waggaa waggaadhaan naanna'ee yommuu gahu maqaa baay'eetu itti kennama. Akka fakkeenyaatti fulbaanni tokko Inquxaaxashii bara haaraa qulqulluu Yohaannis jedhamuun ni waamama. Kun hundumtuu waan waamamuuf sababa mataa isaa danda'e qaba. Inquxaaxash jedhamee kan waamamuu fi akka hafoolli mana kiristaanaa keenyaa nu barsiisutti mooticha Salamoonii mootittiin biyya Itoophiyaa Saabaa kan jedhamtu ogummaa Salamoon dhageesse akkasumas mana qulqullummaa fi mana mootummaa inni ijaare karaa daldala ishee Taamiriin nama jedhamu dhageessee kennaa adda addaa fudhattee daawwachuudhaaf gara Salamoon gaafa deemtu mootichi Salamoonis guddaa ishee jaallatee waan hundumaa caalatti bareedaa kan ta'e qubatti kan kaahatamu hiikni hinquu laxish jedhee kennaa kenneefi yookaan Inquxaaxas jedhee kennaa akka kenneefi abbootiin ni dubbatu. Hiikaan isaas wanta miidhagaa quba keetti siif kenneera jechuudhaan mootiin kun mootittii Saabaadhaaf kennee kan inni kenneefi kennaa qofa miti qabeenya lafaa Yerusaalem keessa yeroo hammaa qabnu wajjin laateefi iddoon kun har'a Deer Sultaan jedhamee beekama. Achitti gadaamii fi mana kiristaanaa baay'ee qabna. Mootittiin kun akka isheen dhaqxee mooticha Salamoon daawwattee kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Mootota tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa tokko boqonnaa 1 lakkoofsa 2 seera haa ba'u boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 12 Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 hanga 42 akkasumas Harmeel waggaa 6ffaa lakkoofsa 6 akkuma irraan kahee yeroo barri haaraan dhufu namoonni Inquxaaxas jechuudhaan waan bareeduu fi waan miidhagu akka isaanii waliif kennan abbootiin ni dubbatu. Tokkos waan miidhagaa qomoo kuushii fi kan ba'e jechuu akka ta'e abbootiin ni dubbatu. Kun kan jedhameefi mucaan Nooyi mucaan Kaam Kuush jedhama. Kuush kun immoo biyya qabeenya uumamaan badhaate keessayyuu albuuda lafa keessaa garaagaraan kan badhaate Itoophiyaa dhufuudhaaf carraa waan argateefi hinquu laxa langada kuushii waxxaa kan jedhamu irraa oolee bulee hinquu xaa waxash kan jedhamu irra kan dhufedha. Waan miidhagaa lafa keessaa bahan fakkeenyaaf warqeedhaan biyya guutamte waan argateefi maqaa Inquxaaxas jedhamu akka kenneefi abbootiin ni dubbatu. Kanas yeroo adda addaatti badhaasa godhanii waliif kennu. Tokkos Inquxaaxas kan jedhamuufi fulbaanni tokko kaasee lafti bacaqii ture ni qora. Akkasumas biqiloonni baala duwwaa turan daraaraa mimmiidhagaa nama hawwatu agarsiisu. Namoonni habaaboo miidhagaa kana kutanii Inquxaaxas jechuudhaan ifni akka dhufe birraan akka bari'e agarsiisu jedha. Giizii isii hinquu awwaashaaf jedhama. Awwaaxaash jedhama afaan Giiziin jechuudha. Akkas jechuun hiikni isaa Hitsii jechuun biqiltuu jechuudha.
Inquu hawwaataas jechuun immoo biqiltuuni waan miidhagaa nama hawwatu jechuudha. Walumaa galatti daraaraa booddee firiin waan jiruufi kan nama baafate jechuudha. Gammachuus waan ta'eef ji'a maskaramii kana booda waan gaariitu dhufa jira. Abdiitu jira jechuun baga geesse waliin jechuun kennaa adda addaa waliif kennu. Inquxaaxas jechuun waliin laatu. Kanaaf fulbaanni tokko inquxaaxas jedhamee waamama. Maaliif bara haaraa jedhama? Barri moofaa fi haaraa hin qabu. Jireenya haaraa jiraachuu kan qabu mucaa namaati malee haara'uu kan barbaachisu ilma namaa fi akka ta'e seenaan baay'een barreeffamee jira. Yeroo tokko namoonni walitti qabamanii abbaan amantii biraa deemanii waa'ee baraa gaafatanii barri dhufu bara moofaa darbe irraa maal fidee dhufa? Bara gadhee moo gaariidha? jedhanii gaafannaan barri gadhee fi moofaa hin qabu. Gadhummaa fi gaarummaa kan qabu nama malee. Isin of keessatti dubbii Waaqayyoon qajeeltanii jennaan waan hundumtuu sirratee isiniif gaarii ta'a jedhani. Kitaaba qulqulluu keessattis yeroo barri wal jijjiiruu dhufu mucaan namaa jireenya haaraa jiraachuu akka qabuu fi hirriba cubbuu keessaa dammaquu akka qabu wantoonni hedduun barreeffamaan jiru. Roomee boqonnaa 13:11. Yeroo itti isin hirribaa dammaqxan barii isaa akka ga'e beekaa jedhe. Roomee boqonnaa 13:12-15. Barri ittiin isin ejjaa fi halaalummaadhaan jiraachaa turtan isin gaha. Roomee boqonnaa 13:14. Hinaaffaa fi wal mormuudhaan barri itti deddeebi'aa turre nu ga'a. Qolaatiyaa boqonnaa 4:5. Baricha bituudhaan ogummaadhaan deddeebi'a. Hojii ergamootaa boqonnaa 3:20. Cubbuun keenya nu irraa akka haqamuu fi gaabbii galuudhaan baricha bituun nu barbaachisa. 1 Phexros boqonnaa 4:3. Akka hormootichi itti jiraatanitti jiraachuudhaan foon keessan isa xuraa'aa raawwachuutti, halaalummaatti, ejjaatti, machiitti, sirbatti, waaqa tolfamaa waaqessuutti barri isin dabarsitan isin gaha. Egaa walumaa galatti mucaan namaa barri isaa akka marga lafaa irraa coollagee kan dafee darbu ta'uu beekee qalbii jijjiirrachuu qaba. Faarsaa Daawit boqonnaa 120:15-16. Hojii hojii amantiidha. Galaatiyaa boqonnaa 5:22 irratti caqasamee jira. Isaanis baay'inni isaanii 9 yookaan kan ta'anidha. Isaanis jaalala, nagaa, amantii, tokkummaa, arjummaa, gammachuu, gaarummaa, obsa, mataa ofii bituudha. Kan kana fakkaatan seera Waaqayyoo eeguudhaan barri akkuma darbu nuyi akka dabarru beeknee nama haaraa isa ta'e Kiristoosiin akka uffannu nu barbaachisa. Efesoon boqonnaa 4:24. Baricha immoo bituu nu barbaachisa. Egaa hundumaa kan dabarsu, hundumaa kan jijjiiru, ofii kan hin dabarree fi kan hin jijjiiramne, bara baraan jiraatee kan jiraatu, jabaatee kan jiraatu, laphee haaraa fi yaada haaraadhaan gara isaatti deebi'uun nu barbaachisa. Yeroo kana barri bara eebbaa kan nagaa, bara jiruu fi jireenyaa ta'a. Faarsaa Daawit boqonnaa 102:21. Raajii Yoo'eel boqonnaa 2:12 jechuudhaan dubbata. Ameen. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaata fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Waaqayyo gooftaan amma dhumaatti cimsee akka nu dhaabu, akka nu geggeessu, akka nu gorsu, nu barsiisu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Bara dhiifamni araarri isaa fuula isaatti itti nu baay'atu nu taasisuun bara nutis wanta qajeelaa, wanta gaarii itti raawwannee isa wajjiniin taanetti jiraannu akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kutaa lammaffaa immoo waa'ee Yohaannis Cuuphaa isiniifani fidaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa